Ashamaa harka fuunee hordoftoota harganneetu fi bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu jecha akkuma barame ka gaafileen kiyya itti fufanii jiru. Gaafileen kiyya immoo takka nama chaanaala kiyya irratti hin bahin yookiin mul'atiin qabadhee dhufeera. Innis eenyu akka ta'e karaa isaatti isin dabarsaa jechuudha. Chaanaala kee irratti hin baane sana? Hin baane harganneetu irratti hin jiru. Okay, tole haa ta'u. Atis kiyya irratti hin baane? Hin baane. Maaliif ati miliyoona sadii naa laaleettee bakka gootaa jedhe. Tanaafiinis hin baasini. Okay, haa ta'u. Haa ta'u. Galatoomis hin jaa maqaan kiyya Yaasin Najjaash. Iddoo itti dhaladhee Oromiyaadha. Biyyi kiyya. Garuu Oromiyaa keessaa Harargee ba'aa aanaa Qarsaa magaalaa Watarii keessummaa nagootii naafeeruu keetiif galatoomis hin jaa. Galatoomii anaa dhufu siin jedhee jira. Baga naafeette anaa dhufanillee haa ta'u maalumaaf na hamtaa sitti hammaan na gingilchuuf immoo. Gingilfamuun kee noolu ka. Haa ta'u. Qormaata isa gingilchaatitti di. Tole. Si fiduun kiyya noolu. Kanaaf hordoftoonni arganneetu fi nafaana turaa jecha gaafileen kiyya ka gaafii mammaaksatii fi gaafii afaan Oromoo ti kanaaf itti fufeera har'a ka aniif Yaasiin eenyu akka mo'atu deebisee nama mo'ate ta'ee anumatu ka gaafii kanaan isa mo'ata ta'ee hin beekne. Kanaaf gaafii barreeffameen alammoo gaafii wayititti akkuma tasaa naa dhufe waan taateef isa si dhiyeessa. Kanaaf mammaaksa osuma dhiqattu quba gidduu jedhee Oromummaa jechuudha. Osuma dhiqattu quba gidduu jedhe. Beetileem natti ta'uu danda'a. Jechuun namni gaafii jajjabaa nama gaafatu. Warra gaafii nama gaafatu keessa namni dinqisiisadhu beetiidha. Saniifuu osuma dhiqattu. Quba jidduu. Quba jidduu jechuun afaan Oromoo kanaatu jabaa beete. Osuma dhiqattu quba jidduu jechuun asuma jidduu jechuun. Akkam jechuun wallaahi na hin beeku wallaahi dhugaa. Hin beeku. Osuma dhiqattu quba jidduu. Kan hin beeku. Kanaaf hin beekullee jechuu hin dandeessu. Garuu deebisuu qabda. Akkamiin taate waan nuuf hin beekne dirqamaa miti. Siigalee. Yaalullee qabda kaa yaaltee. Osuma dhiqattu quba jidduu jechuun. Wallaahi gaafii jabduudha ni beektaa? Hedduu na fatante har'aan tana. Duraarraa nama fatana. Osuma dhiqattu quba jidduu jechuun. Wallaahi irra ta'uu danda'a. Kanaaf hordoftoonni kiyya nafaana turaadha. Deebiin hin deebi'u? Ni deebi'a kaakuma deemu malee ibsuufanii miti osuma dhiqattuudha. Yoo dhiqannu akkanumatti dhiqannaa matiire garuu ati kana lamaan dhiqatte malee kana bira yoo dabarte baakteeriyaa yookiin immoo xurii sun as keessa taa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf kara qubaatitti garuu kara jireenyatti yoo deemnu fakkeenyaaf oduma jiraattuu namaa waliin of qusachaa yookiin immoo of eeggachaa jechuudha agarte. Kanaaf namoonni kara namaatitti yoo deebisnu namoonni gaariin fuula gaarii yookiin keessa gaariidhaan sitti siqanis ni jiru. Namoonni akkasumas immoo gaarii fakkaatanii keessa si miidhanis ni jiru. Fakkeenyaaf chaanaaluma kee guddaa sanirraa yoo fudhanne Oromoon hundumtuu miskiina jettee Oromoo hundumaa aduma dhiqsiifattu Oromoo keessaa tokko akka godhe akka waan namni biraa akka godhe fakkeessee faaruu biraatirree irratti gadhiise kun maanii siistamaa jechuudha. Kara kanaatti yoo deemne kanaaf gaafii osuma dhiqattu luka jettee aangaroo akka biraatti akka loqoda keenyaatti. Sareen hubaa hojii jaanii sanuma akka biraan naafitti haa ta'u ayyaa. Kanaaf wal fakkaata. Kanaaf hordoftoonni Rahel tuubii mammaaksi kiyya qaba. Rahel tuubitiif argannee tuubii mammaaksi kiyya akkanumatti haala jijjiirratee jechoota hiikaa jijjiirratee tuma dhufa. Kanaaf gaafiin ittaan immoo haa ta'u. Kanaaf gaafiin ittaan immoo maqaa biyyoota gootota keenyaa iddoo dhaloota isaanii yookiin immoo biyya isaanii himta.
maqaa isaanii siidhaa ati immoo biyya isaanii kana laaftu ana biratti ayyee maaksa santu na dabre malee haa ta'u ayyee. Kanaaf kaa laaftu ergeetti Oliiqaa Dingil biyyi isaa eeche iddoo. Oliiqaa Dingil Wallagga. Boombii dhoosee. Oliiqaa Dingil Wallagga. Kanaaf kaa. Waa'ee goototaa danda'u rudisan. Kanaaf hordoftoonni hargannee tuubii nafaana turaa jecha ammas kaa gaafiin kiyyaa fi kayyaasin gidduu jiru ammas itti fufee jira akkuma itti fufeetti kaa obsaan nu eegaa jechaa jirra amma immoo kaa mammaaksa xaafii kan jigde dhiisanii kan hafte qabatanii jedhe. Xaafii kan jigde dhiisanii kan hafte qabatanii jedhe Oromoon. San jechuun gaa maali waan dabre dhiisteetuma waan haftee qabachuu jechuun malee waan biraatiif jechuudha. Akkasumas kanaaf lamaan namoota erga. Akka naannoo keenyaa maal jenna? Aannan kan jigee osoo hin taane hoomacha qabatan jaansii jedhee hoomacha jechuun si jedhama hanga boodetti hafe sana. Kanaaf baay'ee gaariidha. Meeqaaf meeqa deemtu? Lamaaf takka? Lamaaf takka deema. Badhaasa yommuu dirqama qopheessuu qabda. Badhaasni umarra warreen gaafataman kana keessa umarra tolii. Nama sadarkaa qabu. Nama sadarkaa qabu. Tole haa ta'u tokkoffaa kan bu'uutiin qabu. Waanuma gogototaa sanatti fi garooti. Kanaaf hordoftoonni hargannee tuubii nafaana turaa jecha gaafiin kiyya kaa akkuma beekame itti fufeera tokko akkuma siin jedhe mammaaksa tokko biyyoota goototaa yookiin iddoo dhaloota isaaniiti. Kanaaf Hayilee Fidaa biyyi isaa yookiin iddoo dhaloota isaa. Hayilee Fidaa namaan dinqisiisa dhuunfaa. Nama akka gaariitti seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabu. Qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Shoora guddaa taphatee jira. Hayilee Sillaasee qoffisuudhaaf. Garuu haa ta'u mangistuun akkuma ammaan tana Jawaar Mohaammed godhan kanatti fiilima irratti dalaganii Mareet Raaraash namni yeroo duraatti biyya isa. Mareet Raaraash. Hayilee Fidaa shawaa na fakkaatti moo Wallagga? Wallagga harjuudha. Wallagga okay haa ta'u. Argatteerta kanaaf ammas namoota erta. Amma immoo karuma mammaaksaatti si deebisa. Kanaaf mammaaksa kiyyaa kaa. Mammaaksa namoota. Mammaaksa maalas immoo haree namoo hartaatu. Kanaaf hordoftoonni hargannee tuubii kaa namoonni nani booda kana affeeru baay'ee Oromummaa isaaniitiif yookiin immoo afaan Oromoo gadi fageessanii kan beekan jedhee keessi kiyya itti gammadaa jira. Kanaaf akkanumatti kaa gaafii kiyya kana hanga dhumaatitti nafaana turaa jecha gaafii taanutti hin darba. Kanaaf aduu fi oduun yeroodhaaf nama gubaa. Aduu fi oduu yeroodhaaf nama gubaa. Mammaaksa jechuudha. Oduun nama yeroodhaaf nama gubaa. Oduu namaa jechuun yeroo saniif yoon fi jecha hamaa siin jaanis gartee si guba malee waa takka sirraa waa takka siin godhu jechuudha. Yeroodhaaf yeroo san si guba eega biraa deemte booda irraanfachaa dhufta waan bareedaa eega arkite booda oduu isaanis san oduu duuba keesseeti ati jireenya kee yoo uffatte jechuudha. Waan laafa gaafachaa jirtan duraan rifadheetiin jiraa. Hin taane kaa hordoftoota hargannee tuubii gaafiin kiyyaa na jalaa dhumaa jira yaasin kaa gaafii fixaa jira ammas kaa ittiin deebi'a gaafii biraan si dhiyeessa gaafiin sunis kaa mammaaksuma mammaaksa sani kaa akkuma duraan naa deebisteetti naa deebistaa jechuudha. Kanaaf obsaan aannan goromsaa dhugaa. Kana laaftuudha. Rahel faani gaafii jajjabdu bite dhugaa. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jechuun namni yoon fi obsee fakkeenyaaf jireenya kee yoon fi baakgiraawundiin kee hamaa taatellee rakkina duduuba kee jiru yoon fi namaaf ibsuu baattellee keessatti obsitee gufuu si dura jiru san waan si duuba jira san yaadachaa gufuu san dhoowwitee kufuftee gufuu sun si duruu osoo hin taane obsitee namni waan siin jiru hunda irra dabarsee eega waan san hinjifatte booda iccitee keessa si duuba jiru san yoon fi haasoyte bareedaadha obsaan yoon fi dabarte waa hunda ni hinjifatte jechuudha. Obsa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf akkanas
Sirriitti si kurrukutamu qaba. Abshir. Daawwattoonni mana alaa rukute komantii jalatti. Kanaaf daawwattoonni fi hordoftoonni kiyya Yaasiin akkanatti deebii isaa kenname hundumaa deebisee jira. Yaasiin haa galatoomu ammallee gaafii ittiin fufaa gaafiin kiyya itti fufaa Yaasiin ka akkam akka jedhu moo ilaallaa yoo wallahi sila anuyyuu baay'een gammada yoo inni namooti mooya meedhee maqaa gad qabadhee galaa karaa manaa kiyyaa jechuudha. Kanaaf hordoftoonni fi jaalatamtoonni kabajamtoonni kiyya nafaana turaa like share subscribe gochuuf asumaan irraanfatina warri nazareertaan yeroo tokko karaa channel Rahel tuubii deemtanii viidiyoolee akka laaltan asumaan ergaa isinii dabarsa. Rahelis banamuudhaaf baatii tokko hafee kanaaf obsaan fi jaalalaan akka nafaana turtan isinii ibsa. Amma ka gaafiin kiyya gaafii isa dhumaati Yaasiniif gaafii isa dhumaa gaafadheetinan kara xumuraatitti deemna. Amma kanas gaafadhu tiyya gootati kana oduun afaan keessaa fixatii ni deebista jechaan jira. Maaliif gizmoo hunda ka walirra fiddee yoo jettellee homaa rakkoon qabu. Kanaaf baarootumsaa biisa. Baarootumsaa maali ati goota wallaggaa malee beetu. Wallaggaa maqaan inni. Walirra na jalaatee dhugaa akkamitti akka barreessin beeku. Anaa si gaafate gaama. Haata goota naamichuun dhiifamame kanatti goota naamichuun nama wallaggaa malee beetu jechuu malee goonni baarootumsaanis haa ta'u lamoo guutuutii fi waaqoo guutuutii fi akkasumatti abdiisaa gaan nama Oromoodhaaf qabsaa'ee uummata Oromooti. Kabajaa uummata Oromoo bira qaban naamichuun nama kutaaf qabsaa'ee biti akka naannoo nama kutaa leellisutti akka naaf hin hubanne gamanumaan naamichuun nama wallaggaa malee beetu wanni siin jee goonnonni hedduu jira naamichuun namaatu sitti aaraa beete nama ganda keenyaa maaliif hin maqaan dhoone jaanii saniifuu kanumaaf hin jee malee waan biraatii biti innillee baarootumsaa nama dinqisiisadhu keessa naamichuun gootota hundaan ni dinqisiisadha namni hin garoo akka gaati dinqisiisadhu baarootumsaatii fi akkuma reeffette haayilee fitaati agaltoowwan. Yaaduma walirra na jalaa dhufe malee ni jiru gaafileen biraatis yeroo biraatiif namoota biraatiif chaanaaluma kanarratti dhiyaata. Kanaaf hordoftoonni argannee tuubii gaafiin Yaasiniif dhiyaate gaafiidhuma kanaaf Yaasinika cimina isaatiin baay'ee namoota isaatiin ittiin gammada. Meeqatti si mooddisan? Takkaafee. Takkaaf sagali moo kana? Takkaaf shanii namootte. Kanaaf hordoftoonni kiyya Yaasiin har'a asirratti dhufee gaafii kana naa gaafatamu isaatiif baay'een gammada. Kanaaf himee Raheliif yookiin immoo gaafilee ishii kanaaf yookiin arganneedhaaf Yaasiin yaada akkamii qaba? Ilaalcha akkamii qaba? Yoo itti gammades ittaafufus lakkiiwwanni kun haa jijjiiramu soo jedhe hordoftoota kiyya biratti waan jettu jecha kee dhiyeessii kanaaf kara xumuraatitti deemnaa jechuudha. Galatoome naamichuun waan barsiisoodha. Osoo san hin jenne dura gaafii takkaa si gaafadhan. Iyyaasuun nama isaati. Iyyaasuun anumaa bu'uun. Iyyaasuu walii nama isaati. Ani rafadeera. Iyyaasuun nama Wallooti. Abbaan isaa Ali Jaaba. Sigalee nama hedduu Oromoof qabsaa'ee naannoo gaara mul'ataa Gurootti Haile Sillaaseen hidhee manni isaa deemtee illee fuula duraaf daawwachuu dandeessa. Akkasii hedduu jira jechuudha. Maqaa naamichuun hedduu waan bareedaa qopheessite ilaalchi keetis ilaalcha bareedaadha. Fakkeenyaaf nama waanuma kana hin beekne jira jechuudha. Iyyaasuma san nama hin beekne jira. Fakkeenyaaf Haayilee Fidaa kana nama hin beekne jira. Sigalee baarootumsaatiif kana nama hin beekne jira jechuudha. Akkasumatti nama gurtuutii fi jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuu nama hin beekne jira jechuudha. Isaan kana hawaasa keenya yookiin kan ammoo new generation dhaloota haaraa kana barsiisuun kee waan bareedaadha. Qophiin kee qophii bareedaadha. Garuu lammadii oolatti deebite gaafii jajjabduu fide dhokotte. Galatoomi siinjaa. Galatoomi kanaaf anillee gaafii jajjabaa fida. Kunillee gaafii jajjabaadha. Maaliif seete amma namni kana hin deebisne ni jira. Anillee amma iddoo tokko tokkotti akkuma kiyyaa kana amma aduu na gaafatte kan biraa fiddee dhugu na gaafatte
gaafiin hin deebisne ni jira. Wallaalee oduu isa beekuun ta'in ni raaffataa biyya isaanii. Amma warreen chaanaala kana jala deeman yaadachaa deemuu jechuudha agartee kanaaf kaffinne malee namni gootota Oromoo wallaalee hin jiru. Garuu yeroo baay'ee namoonni ni raaffatu waan ta'eef kana finne mammaaksa jechuun immoo mammaaksa jechuun kan jecha gabaabsitee ittiin ibsattu jechuudha. Namoonni baay'een yookiin bakka aaranitti bakka gammadanitti kan ittiin jecha gabaabaadhaan waan keenya ergaa keenya san dabarfannu jechuudha. Kanaaf mammaaksa malees immoo kan akka ciroo ni jiru, kan akka ciroof danda'a, ciroo hirkataa, gaaleen ni jiru. Isaan akkanatti mootii. Sanfaayoo fiddeemmoo namoota ammaan. Isaan amma kitaaba na barbaachisu sillee si qofallee oduun ta'e anallee yeroo baay'ee yeroo na barbaachisaa dubbisee ibsuuf kan akka saleedaatillee nu barbaachisaa jechuudha. Isaaf immoo Waaqayyo jedhe haala isaa sirreessinee isas gaafii akkasii kanas itti fufna. Kanaaf hordoftoonni arganneetu bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu jecha gaafiin har'aaf qabadhee dhufe kanumarratti xumuraa viidiyoo biraatiif gaafii biraatiin hangan isinitti deebi'utti nagaan naa turaa fayyaa ta'aa jecha asumaan. Gracias.